viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jira. Viidiyoon har'asinii qabadee dhufe waan laphee nama cabsuu fi hedduu waan sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti argaa ooltan keessaa isa tokkodha jechuudha. Rakkinni yeroo ammaa Liban keessatti yookaan Beerut keessatti gaggeeffamaa jiru daraan dabalaatii guyyaa guyyaarran dabalaatii har'aarra boru wayya osuma jedhanuyyuu itti caalatii deema. As keessatti kaa obboleewwan keenya mana madaamii hojjetanis ta'e warreen ala hojjetanii yeroo ammaa kana warri ala hojjetan isati warri mana madaamii hojjetanii madaamonni tokko tokko kan waaqayyoon hin sodaanne balbala itti qollofanii ofii isaaniitiif lubbuu isaanii baraaruudhaaf karaa biyya biraatti kan deeman baay'ee isaaniitu jiru. Garuu lubbuu waaqayyo uumte waaqayyumatu ajjeesa jechuudha. Isaan baqatanii deemaniif du'a hin oolan. Lubbuu osoo kun beekumsa qabaatanii otos nama sammuudhaan yaade ta'ate ofuma isaaniitiif lubbuu isaanii boqochiisuudhaaf lubbuu isaanii baasuudhaaf akkuma kaatan kana yookiin sarraatanyaa isaanii yookaan hojjettuu mana isaanii keessa gaafa fayyaa gaafa nagaan jiru wajjiniin nyaatanii wajjiniin dhugan hojjechiisanii fi wajjiniin gammadan har'arree gaafa gaddi kun dhufu fudhatanii deemuu danda'u jechuudha. Madaamonni tokko tokko dhimma lubbuu isaanii malee dhimma nama mana isaanii keessa hojjetu kanarree warreen hin beekne baay'eetu jiru. Nagaarree sin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo halaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota keenya. Egaa har'a waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee daraan nama jibbisiisu tokko qabadheetii isinii dhufe. Sooshaal miidiyaa kanarratti hundi keessaniyyuu argaatii oolla guyyaa guutuu jechuudha. Har'arra boru wayyaa borurra immoo iftaan wayyaa jennee osuma laalaatii deemnu daraan rakkoon Beerut keessa jiru daraan dabaatati wanta deemuu fi nu bira qaqqabuu dhiisuu danda'a. Garuu gaafa footoo isaa yookiin viidiyoo isaa arginu sammuu namaa keessa baay'ee cita jechuudha. Kana keessatti immoo namoonni baay'een osuma mana bal'aa qabanuyyuu ijoollee keenya sassaabatii hin jiru. Ani wantan jechuu barbaadu keessaa yookiin nama tokko lama na hordofuutii danda'a. Warreen Beerut keessa jiranii bakka jireenya isaanii itti mijachuutii dhabee bakka seenan sa'aatii kanatti bakka seenan kan dhaban baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Nuti garuu waliin barbaannu. Kanaafuu ijoolleen keenya hundumti keessanuu bakka jirtanii wal barbaaddanii walii yaafattanii bakka warri mana qabdanis warri mana kireeffattanii galtanis maaliif kutaa xiqqoo hin taane lubbuu obboleewwan keessanii kana baraaruuf yaalan isiniin jedha. Kanaafuu argitaniiti jirtu namni gaafa isin fayyaa qabdani isinitti fayyadama malee gaafa wayi tokko dhufe lubbuu isaa baasuuf tattaafata malee lubbuu keessan dhimma ittiin qabu jechuudha. Osoo waaqayyoon sodaatan ta'ee lubbuu isaanii baraaruudhaaf kara biyya biraa gaafa deeman yookiin kara biyya ishiitii yookiin akkuma ta'e fudhatanii kara biyya biraarree deemu. Mindaarree yoo kaffaluu fi baatan yoo lubbuu ishii oolchan wanta tokko jechuudha. Garuu dadhabbinni nama keenya namni kamiyyuu araboonni gaafa isin fayyaa qabdanii fi gaafa nageenyi jiru qofa kan isin jaallatan jechuudha. Namoota baay'eedha. Imimmaan ijoollee keenya nutillee walumatti qabamneet akkasiin uumamaatii jirra malee Beerut keessatti gaafa nagaa ta'erree mindaan ijoollee keenya waggaa 7 waggaa 6 kan dhabanii akkasiin tola natsaa galaggalaa jiran hanga guyyaa har'aatti meeqa isaantu jira. Yeroo ammaa kana namoonni online irraa yoo badan rippo jedhanii nama ijoollee suura ijoollee post godhaatii jiru. Kun immoo barbaachisaa miti. Namni yookiin yeroo mana keessa jira wifi manaa fayyadamu gaafa ala ba'an immoo ijoolleen keenya baay'inaan siimii biyya kanaa hin fayyadaman. Yoo fayyadaman irra siimii Itoophiyaa fayyadamu inni immoo himuuf waasaapbii qofaadha kan fayyadaman. Gaafa mana keessaa ba'an intarneetii waan tan qabaanneefu sarararraa gaafa badanii gaafa isaan bilbila yeroo sana bilbilaniif gaafa dhaban bakka duutirti as keessa jirti jedhanii rippoo jechaati turu jechuudha. Kun immoo barbaachisaa miti. Amma wanta sana argitanitti obboleewwan miidiyaa fayyadamuu danda'u. Maatiin haati isaa abbaan ishee miidiyaa fayyadamuutii dandeessi. Har'a gaafa garuu miidiyaa kanarratti baastanii rippoo jettan maaltu isinitti dhagahama? Osoo ana ta'e hojjenne osoo yaadne wanta gaariidha jechuudha. Yeroo darbe argitan suura obboleettii keenya yeroo olii gadi miidiyaa kanarratti rippoo jedhanii gallakkisan kaan faaruudhaan gaafa kaan waan adda addaatiin kan gallakkisan mucayyoo sun eddasii gadi baatee faaruu faarfachaatii jirti jechuudha. Ani jira fayyaan qaba neetworkii hin qabu malee jetteeti. Yeroo ammaa kana yoo ijoolleen irree neetworkii dhabanii wifi dhabanii sarararraa badan bakka duute jettanii miidiyaa gubbaarratti gadi hin baasinaa jechuudha. Maaliif taanaan haadha jira abbaa jira obboleewwanitu jira firatu jira waan ta'eef kan miidiyaa fayyadamu. Kanaafuu obboloota koo bakka jirtanitti waaqayyo isin haa eegu. Hin sodaatina lubbuu yoo har'a ni baati jette inuma baana jechuudha. Yoommoo waaqayyo fayyaadhaan miila nagaa harka nagaa akkuma biyya keessanii dhuftanitti biyya keessanitti nagaadhaan galtu nuun jedhe inni immoo nu galcha nu eegarree jechuudha.
hanga guyyaa har'aa akka fedha keenya osoo hin taane akka fedha waaqayyootiin jiraachatii as geenye jechuudha. Kan boruu immoo kan boruus akka nagaadhaan biyya keenyatti gallu amantaa kamuu keessa teessee waaqayyo kee galateeffachuu waaqayyo kee kadhachuun si barbaachisa jechuudha. Maaliif taanaan namoonni gaafa online irraa baddan namoonni kaan immoo gaafa bilbilanii maaluma eegdoo isin hin galtanii hanga lubbuun keessanitti baatuutti eegdu gaafa jedhan kamiin galla miilan deemnee gallamoo gabaa deemtanii magaala mana keessanii baatanii magaala geessanii waan dhuftu seetammoo warreen akkasitti irree yaaddan hanga lubbuun keessan baasutti eegduu maal eegduun galtanii karaan jettan karamiin kan galamu kun gaafii anaati yoo biyyi nagaa ta'e ko xiyyaarri kan deematii jiru jechuudha. Xiyyaarri kan balali'u yoo haalli nageenyaa jiraatedha malee haalli nageenyaa hin jirre taanaan xiyyaarri akka hin jirre kana baruu qabdu siniin jedha. Kanaaf obboloota koo bakka jirtan hundi keessanuu wal barbaaduun wal gaafachuu waanuma jiru jechuudha. Har'a firaashii tokkorra nama meeqa taatanii buluutii dandeessu. Jaalalli jiraannan jaalalli obbolummaa isa achiin amantaadhaan aadaadhaan kutaadhaan wal qoodoo osoo hin taane namni kamuyyuu cinqii kana keessatti walitti garaa jabaata jedhee cirraashuma iyyaadu jechuudha. Argitaniitii jirtanii Araboonni gaafa nutti fayyadaman malee gaafa nuti fayyaa qabnuu fi gaafa haalli nageenya gaarii ta'an malee isaan garagalaniitii nu yaadan jechuudha. Isinoo wal barbaaduun wal jaallachuun amma barri kunillee yeroodhaaf malee guyyichi kunirree akka darbu amanamaadha jechuudha dhibbaan dhibatti. Ni darba yeroodhaaf garuu yeroo keessa jiranitti arra nuti yookiin sagalee dhaga'uu dandeenya yookiin ija keenyaan arguutii dandeenya. Gaafa viidiyoo kanarra ilaaltan hangam akka sammuu keessan keessatti dhagahamuu fi maaltu akka namatti dhagahamu hundi keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Kanaafuu obboleewwan yoo neetworkii hin qabaanne yoo waayifaayin isaanii badee sararra hin jiraanne namni sun du'e jettanii rippoon jedhenaani. Maaliif taanaan namoonni baay'ee yoo siimii fayyadaman daataa guuttachuutii danda'u. Yeroo ammaa kana ijoolleen baay'inaan harkeerra caalu siimii if fayyadaman. Waasaappi fi Imo lakkoofsa Itoophiyaatiif fayyadamu isaan booda immoo kan as keessaa mana keessa yoo taate waayifaayiidhaaf fayyadamuu ni dandeessa. Ala yoo baate immoo sirii jirree guuttachuu wanta hin dandeenyeef kanaafuu waayifaayi hin qabdu sararraa baduu danda'u jechuudha. Kanaaf yoo nama sararraa dhabdan ribboo jechuuf hin kaatina hanga wanti sun dhibbaan dhibbatti dhugaadhamu namni kun lubbuudhaan jiramu namni kun lubbuudhaan hin jiru jennee hanga adda baafannutti muddamnee ribboo jechuun hin barbaachisu. Osoo ana ta'e hoo maal jettee of madaaluutii qabda jechuudha. Namoonni ribboo daftanii jettan gadi baatanii ribboo jettan. Anis nama tokko namni sunis immoo ani yoo lubbuun koo tare haati koo abbaan koo na arguutii danda'u online irratti jechuudha. Dafanii bu'aa yeroo ammaa kana du'a yeroo ammaa kana daqiiqaa tokko namni lubbuun keessa bahuu fi karaa miidiyaa kanaatti suura isaanii fidanii ribboo gochuun tokkuma jechuudha. Kanaafuu kanarraa osoo wal qusanne yoorreen namni lubbuudha sin biraa tare daftanii akka karaa miidiyaatti iffinne maaliif taanaan baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Nagaa waaqayyo biraa baatanii fayyaa miila nagaa harka nagaa biyyaa baatanii gaafa maatii isaaniitti reeffa isaanii qabanii deeman maal ta'an gama akka namatti dhaga'amu hundi keenyaa ni beekna waan ta'eef. Garuu yeroo tokko amma gamana keenya dhufutti warreen namaaf hin yaadne baay'ee isaaniitu jiru. Garuu waliif yaaduun immoo dirqama keenya waan ta'eef walii yaaduu qabnan isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Kanaaf sheerii waliif godhaa. Uummata keenyan isiniin jedha. Kanaaf jabaadhaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Ganama galgala karuma waaqayyoo keenyatti boonya malee furmaanni nuti qabnu sa'aatii kanatti furmaata takka hin qabnu. Kanaafuu immoo laphee qulqulluudhaan kara waaqayyootti garagallee waaqayyoon galateeffachuu waaqayyoon kadhachuu qabna malee asiifachi sammuu keenyarree eenyu jechuu hin qabnu. Lubbuun keessan hin baatu jettaa itaanan hin baana. Lubbuun kee immoo har'aan duutu jennaan ibiddi osoo gubbaarra namatti boba'u kan lubbuun isaanii baay'ee isaaniitu jiru waan ta'eef kanaaf obboleeyyan koo waaqayyo sinaa eegu bakka jirtanitti hin sodaatinaan isiniin jedha. Turtii gaarii.